Uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu jireenya akkamii fayyaan keessan nagaan keessan akkamii warroonni biyya ormaa biyya keessatti argamtan marti keessan warroonni chaanaalii kana hordoftan nageenyi fi araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha amantaadhuma qabdan inni musliimaa inni kiristaanaa inna hundi keessanuyyuu amantuma amantaa qabdaniin bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha warroonni chaanaalii kana hordoftan marti keessan like subscribe share naa gochuu hin dagatinaa laayikiin keessan bakka hunda wallaagaa inna asirratti wanti dubbachuu barbaade warroonni biyya kamirraa jirtan marti keessan wanti yeroo kana ta'aa jiru biyya keenya irratti wanti yeroo ammaa kana wanti raawwatamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu biyya keenya irratti inna nuti garuu biyya baanullee maatiin keenya biyya keessa jira nuti biyya baanii biyya hormaa biyya hambaa keessatti argamnullee biyyi keenya yoo nagaa ta'e nutis boru deebinee itti galla biyyi immoo nagaa qabaatte kan nagaa taanu inna asirratti obboloowwan koo warroonni hundi keessanuu Itoophiyaa kan taatan marti keessanuu amantaa qabdaniin adaraa keessan kan isiniin jechuu qabu warroonni gandaa wal qoodinaa biyyaa waliin qoodinaa adanaa amantaa qabdaniin tsalootii godhaa amantaa qabdaniin waaqayyoon keessa yaadadhaa cubbuun keenya baay'eedha inna jiruu biyya lafaa ishii darbituuf jennee waan hin taane keessas waan hin taane sin hojjennu akkan hojjenne tsalootiidhaan biyya keenya haa yaadannu kan biyya namaa dur kan biyya namaa gurraan dhageenyu amma biyya keenya irratti ijaan argaa jirra waan ta'eef inna kun hundumaa irraa kan ka'e tokkummaa dhabuu keenya namni bifa wal qoodaa amantaa wal qoodaa sabaa wal qoodaa Itoophiyaan silaa tokkittuma waan ta'eef adaraa keessan waan biyya ormaa irratti gurraan argine ijaan argine gurraan dhagaa jirru ofii keenya biyya keenya irratti ijaan argaa jirra amantaa qabdaniin adaraa tsalootii godhaa waaqa keessa yaadadhaa innaa qabnus innaan qabnes waaqa yaadachuu qabna biyyi keenya immoo nagaa yoo taate nutis nagaa taana waan ta'eef adaraa isiniin jedha hundumti keessan bakka jirtan marti keessan qimamoonni mana maadaamis akkuma jirtaniin amantaa keessan kadhadhaa wanti ta'aa jiru wanti yeroo kana biyya keenya irratti ta'aa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu kun hundi maalirraa kan ka'e yoo ta'e kun hundi nageenyi biyyi keenya nagaa dhabdee namni du'ee namni bahee gala dhabee du'ee badaa jira du'ee immoo reeffisaa awwaalamuu dhabee jira kun kanarraan kan ka'e kun hunduyyuu immoo darbee amma immoo wanta addaatu argamaa jira biyya keenya irratti adaraa obboloowwan koo hundi keessanuu warroonni biyya hormaa jirtan wanti hin darbine amantaa keenya tokkotti qofaadha qabeenyi sin darbaa wanti hundumtuu hin darbaa inni bifa qabu bifa isaallee dhabaa inni qabeenya qabus qabeenya isaa hin dhabaa wanti hin darbine waaqayyoon qofa waan ta'eef waaqayyoon haa kadhannu gara waaqatti fuula keenya haa garagalfannu adaraa waliin jibbinaa wal jaaladhaa bakka itti dogoggortaa itti wal gorsaa hundi keessan sabaa waliin qoodinaa gandaa waliin qoodinaa adaraa kan isiniin jedhu yoo nuti nagaa taane yoo nuti tokko taane waliin kaane akka amantaa qabnuun inni kiristaanaa inni waaqeffataan inni ortodoksii inni kamiyyuu musliimaa amantaa qabnu waaqayyoo keenya haa yaadannu gara waaqa keenyatti haa garagallu adaraa wanti biyya keenya irratti ta'aa jiru wanta baay'ee nama gaddisiisu wanta baay'ee nama wanni jedhu innaa kun hundi maalirraa kan ka'e namni keenya tokko ta'uu dhabu kanarraa ka'e tokko ta'a wal jaaladha jaalala keessa waa argattu jibbii keessa waan argattanii hundi keessanuyyuu inna maaliif yoo nagaa qabaanne nutillee warri biyya hormaa jiru biyyi keenya nagaa taate koo boru deebinee biyya keenyatti galla biyyi keenya nagaan qabdu taanan boru nuti iddootti deebinee galluu hin qabnu har'a yeroodhaaf biyya namaarratti eenye biyya namaarratti hojjetan malee boru Itoophiyaan kanuma keenyadha waan ta'eef boru eenyumtuu inni eessa jiru inni Awurooppaa jiru inni Ameerikaa jiru inni biyyoota Arabaa jiru martinuyyuu deebi'ee boru biyyuma isaarratti gala waan ta'eef biyya keenyaaf akka nagaan buutu adaraa bakka jirtan hundumatti hundi keessanuyyuu akka tsalootii gootanii waaqayyoon keessan yaadattanii waaqayyoon keessan kadhattanii
waan argattanitti tamasgeen jettanii galateettanii namni xiqqaa galatan jenni namni xiqqaa tamasgeen jenni guddaa tamasgeen jedhu innaa wanti biyya keenya irratti ta'aa jiru baay'ee waan nama sodaachisuudha waan ta'eef adaraa bakka jirtanitti amantaadhaan calootii godhaa waliin jibbinaa waliin qoqqoodinaa jiruun biyya lafaa kunoo ishii too kunoo namni yookiin mana isaa keessa taa'u utoo fayyaa qabaatu yookiin immoo kan garaatti baatu too jiru yookiin immoo kan deeciisee jiru too jiru kunoo akkanatti biyyi keenya akkana ta'aa jirti adaraa keessa wal jaalladhaa wal kabajaa waliin jibbinaa waliin qoodinaa saba tokko Itoophiyaan tokkuma waan ta'eef አንድነት ፈጥሩ እውነት ማለፍ ብይ ኬኛ ፈያ አርጋችሁ ቀብዲ ብይ ኬኛ ነጋ አርጋችሁ ቀብዲ ብይ ኬኛ ወነጋ ታተ ብሩ ደብኔ ብይ ኬኛ ረት ገላ ለሚቆመን ሁንድ ከሰኑዩ አከ ጀርተን ወሊን ቆዲናቲ ወለ ጎርሳ በከደ ጎርተንቲ ወል ጎርሳ ጸሎቲ ጎዳ ብይ ኬኛ ከነጋ ታቱ ብይ ኬኛ ወነጋ ታተ አኑቲ ነጋ ታና ብሩ ደብኔ ብይ ኬኛ ረት ገላ ዋንተ ሁንድ ከሰኑዩ bakka jirtanitti nageenyi fi araara waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha viidiyoo koo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa like subscribe share gochuu hin dagatinaa isin jedha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja guyyaa gaarii isiniif haa ta'u